armee koo haadha seenaa guddaa gaarummaa kee himuuf keessi koo na muddaa dhiigni keenya keessa jira kanaafan si faarsa nama na taasisuuf kanfaltee taarsaa oolmaa kee hin nyaadhu ba'aa guddaa baadhee nan baasa gumaa kee yoo lubbuun jiraadhee jijjiirama qaamaaf waa meeqanaa deegdee waardiyaa koo taatee waa hunda koo hiikdee xuraawaa koo dhiqeessitu na guddisee addunyaatti baaseessitu na mul'isee oolmaan kee guddaadha isa kam callisaa kanatti naaf taate sammuu koo dhiphisaa harmee koo haadha koo armee haadha firaa jireenya fuulduraaf situ anaaf jira jedhee osoon dhaadadhu oolmaa kee nan baasaa aara galfinsiif ta'a jedhee osoon kaadhu garuu kan koof kan kee carraan kunoo kana taatee bara koo guutuu si yaadaa jiraachuun hiree kan koo taatee. Shama harka fuunee akkam jirtu hordoftootaafi kabajamtootii Kuush Podcast marti keessan fayyaa keessanii isiniin jecha har'a keessummaa haaraadhaan marsaa 20ffaa wal arginee jirra. Keessummaan keenya har'a eenyudha? Isheen umtaa dubbatattu. Isheenis yoo dubbatte gaariidha. Jalqaba irratti garuu yeroo kee kabajjee saayitii jedhamtetti waan argamteef yeroo kee aarsaa gootee bakka kanatti nu olii waan argatteef jalqaba irratti guddaa galatoomi siin jenna. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegda. Maqaa kee namni baay'een si beeka. Hin beektu miti? Hin beektu? Baay'een keessan hin beektu? Akkasumatti of ibsuudhumaa fi maqaan koo Hawwii Habtaamuu yookaan immoo maqaan fuula tiktookii kun Hawwii Amboo. Hawwii Amboo. Hawwii Amboo jennee itti fuunoo Hawwii Habtaamuu jennee itti fuunoo. Kamsitti tola si? Hawwii Amboo. Hawwii Amboo sitti tola? Amboo magaalaatti dhalatte? Eeyyeen. Kanaaf Hawwii Amboo jetta? Lakki magaalitti waan dhaladheef osoo hin ta'in kanumatti biyya koo baay'een jaalladha. Kanaaf Hawwii Amboo jedhama. Amboo maaliin jaallattame? Amboo waan jibbamuyyuu qaba. Waan jibbamuyyuu hin qabu. Fakkeenyaaf Hawwii Amboo gaafa jedhanii dhugaa dubbachuuf natti tola. Ijoolleen baay'ee Amboo maqaa isaanii fudhatu. Hawwii Amboo immoo caalmaatti ittiin jaallatamteetti. Amboo maaliin jaallattaati? Amboo tokkoffaa gootummaa ishee, lammaffaa waan jibbamu hin qabu sirumayyuu. Waan jibbamu hin qabu garuu gootummaa isaanii baay'een jaalladha. Tokkummaas ni qabu baay'ee. Lafa diriirtuu baay'ee miidhagduu baay'een jaalladha. Jibbamaa otoo hin taane amma yeroo bakka itti dhalatte tokko ibsitu Hawwii Amboo boontuu shaashee eebbisaa qeellaa yeroo akkas jedhamu boontuu Wallaggaa biiftuu Harargee yeroo jedhamu jaalala biyyaa jaalala magaalaa isaanii bakka itti dhalatan irraa ka'eeti. Shaggee Harargeedha. Shaggee Harargee boontuu Harargee ni jedhamu. Innaa Amboonis Hawwii argatteetti. Hawwii Amboo. Kanaafuu Amboon biyya gootaadha. Kanaafuu maqicha jaallatteetta fudhatteetta jechuudha. Maqaa keenyuuf si moggaase. Asumaan garuu tun darbin Amboo gara galgalaa lafa galgala waan jedhamu beektami. Dur naannaa gaa'e. Dur qofaadha. Ganama qofa miti. Galgala qofa miti. Ganama sinuma gaggala. Amboo gara galgalaa gaafa jedhanii lafa gaggalagala. Maalirraa kan jedhamu? Maalirraa seenaa beektu qabda? Seenaan beekuun qabu garuu akkasumara odeeffannoo yeroo dhageenyu galgala Oromoon gara farsoo kana dhugee natti fakkaata. Oromoon farsoo jaallatan natti fakkaata. Girgirri jiraachuu galgala sirriitti ho'a. Kanaaf kanarraa ka'ee natti fakkaata. Malee akkasumara seenaa. Amma akkamii erga dhalootii haaraa kun dhufe Amboon akkam? Yeroo keessanitti Amboo gara galgalaa durii kan ho'itu amma akkam? Amma guyyaas ganama sinuma ho'a. Misoomarra hin jirti Amboon? Misoomarra jirti. Baay'ee irraa miidhagee jira. Warri argitan immoo hin beektu. Dur gara galgaladha. Dhalootammaa immoo ganamaaf galgala. Amboon jechaa turan. Fuula sooshaal miidiyaa irratti namooti baay'een dubbachaa turani. Adaamaan misoomarra jirti. Baalee Roobee misoomarra jirti. Magaalli Finfinnee misoomarra jirti. Magaaloti baay'een misoomarra kan isaan jiranidha. Amboon garuu misoomarra hin jirtu jedhee dubbachaa ture tokko. Lakki deemanii ilaalli ta'in alaata. Garuu misoomarra jirti jechuudha Amboon. Misoomtu ammayyuu. Kanaafuu intalli keessan Hawwii Amboo har'a nu bira jirti. Fuulli ishee ifaadha. Fuula ifaa qabda gamanuma.
Galatooma. Innaa namni baay'een kan si beeku fuula sooshaal miidiyaa tiiktookii irrattidha. Konteetii hojjettu namni baay'een jaallata. Kokkolfitee qalbii nama fuutanatti fakkaataa jirra. Hin kokkolfani. Baay'ee mala. Ani kokkolfu. Ani kokkolfita. Namoota Nyaaraan kun daawwataa keetii fi akkas nyaarri kee kunis akka waawwiin ta'a. akka wawayitaa. Akka lafaatti akkamiin garaagarummaan isaanii. Garaagarummaatti. Tiiktookii irratti akkaatiitti beektuu fi lafatti akkamitti ilaalta? Namni kamiyyuu egaa akka sooshaal miidiyaa irraa miti. Yeroo baay'ee namni sooshaal miidiyaa irratti hamaaf haa ta'u lafatti gaafa agartu sitti jijjiirama mitiire. Namoonni immoo wanta bakka miskiina ta'anii hojjetan lafarratti immoo xiqqoo ishee aktiin isaanii laayifiin isaanii sana faallaa ta'a yeroo baay'ee. Isheen garuu akkuma achirraa lafarrattis haalli ishee. Tiiktookii irra garuu lafatti miidhagduudhaanaaf. Miidhagduudha. Galatooma. Dhugaa miti? Ijoolluma keenya miidhagduudha. Oromoon fokkisaan qabu sila. Ijoollee Amboo moo ijoollee Oromoo? Lakki. Oromoo hunduu bareedaadha. Kana dhiisi ganduma. Rakkoo hin qabu. Ijoollee Amboo mimmiidhagu yoo ta'es rakkoo hin qabu dhuguma mimmiidhagu. Shamarri keessan baay'ee babbareedu ijoolleen Amboo. Nan sobe? Taliila qulqulluudha bishaan. Bishaan keenya taliila qulqulluudha. Taliila qulqulluu bishaan Amboo sana guddattee isa jedhamudha. Innaa intalli keessanii intala taliilaan guddatteedha. Gamanumaan tiiktookii gara tiiktookiitti akkamitti dhufuu dandeessa? Akkamitti jalqabde? Gara tiiktookii calliseetuman baay'een turre. Almost waggaa lamayyuu hin guunne amma dhiyeenyadha kanan jalqabe garuu calliseetuman jalqabe bakka gaafuman jalqabau viidiyoo jaalalaa ምናምን hojjedhu ture si galee kanan hojjedhu viidiyoo kan qabsoo amma hin jiru amma miti. Yeroo jalqabe. Sirbarratti baay'een jaaladha. Kanarraan kan keen jalqabe. Guyyaa viidiyoo jalqaba jettee yaadatta? Yaadadhu. Chaalenjiin jiru akkam ture? Wii chaalenjiin namni fakkeenyaaf karaa koomentii yaada gadi bu'aasii kennullee ni jira. Akka ati dhiistu faa namni abdii kutachiisu hin jira. Garuu ati hundasaa dabartee obsaan waan hundayyuu bira dabartee har'a geenyeerra malee har'a kaleessa dheengaddas namni koomentii gadi bu'aa nuu kennu ni jira. Garuu nuti isaan birarraa warri koomentii gadi bu'aa nuu kennan nama 20-30 osoo ta'eyyuu namni koomentii yaada gaarii nuuf kennan jabaadhaa namni nu jedhan nama 3-4 ta'e kan isaanii caalchisnee fudhannee har'a geenyeerra. Waan nama booddeetti dhiisnee wanta gaarii keessaa fudhannee fuulduratti mallaadha. Garuu jalqaba akkamitti yeroo jalqaba viidiyoo hojjette akkamitti simatamte yeroo yaaddottama fakkeenyaaf viidiyoo hojjettee gadhiisteerta. Daawwiinsa laayikiin ni ilaalamaa koomentee riipoostee maal jedhamati afaan tiiktookiitiin yeroo sanatti viidiyoon kee gara jalqabaa hojjetaa turte akkam turan? Indoon viidiyoon koo gara jalqaba amma malee gara jalqaba sirriitti vaayiraalii ba'a namoonni seeraan na simatanii turan si galee innaa jidduudhaan tiiktookii dhiiseen ture gara fuula tiiktookii kanatti dhufeen beeku ture jidduudhaan addaan kuteen ture haala gaariirran ture kanaaf malee duraan haala gaariidhaan na simatanii. Maaf addaan kutte? Yaa haala gaariirran ture. Maal rakkattee? Icciitii dhuunfaa. Si gargaaruu dandeenya. Namni akkuma kee icciitii dhuunfaadhaaf hojii isaa dhiise jiraachuus danda'a. Icciitii hin dubbatamne. Icciitii dhuunfaa taanaan illee ulfaachuu danda'a. Icciitiin dhokatu jiru baasii. Icciitiin dhokatu jiru jiraachuu mala. Kan dhuunfaa jira icciitiin Icciitii maatii, icciitii gosa meeqa jira? Icciitii maatii, icciitii hiriyaa, icciitii dhuunfaa. Koo kan dhuunfaadha kan koo. Icciitii dhuunfaadha jechuudha. Naannoo hiriyoota keeti. Sanas ta'ee kana icciitiin kan dhokatu jiraachuu danda'a. Yoo dubbatames immoo rakkoo kan qaban jiraachuu danda'a. Garuu icciitiin hanganatti tiiktookii irraa si fageesse kuni baay'ee wanti dhokataa taasisa. Odeetti illee hin deemine ergasii dhuftee hojjetteetti amma immoo hojjechaa jirta. Garuu gaaffii an
jalqaba irratti si gaafachuu barbaadu hawwiin gaafa tiiktookii eegaltu fakkeenyaaf hiriyoota keetu kanaan dura hojjeta ta'uu danda'a. Maal yaaddeeti kan eegalte? Akkasumatti namni tiiktookiin hojjetaatti seentee masii milkaa'e moo callisteedhuma tiiktookii maa sababa namni buufatee jalqabde moo waan wayii yaadde gaafa jalqabdu sana? Jalqaba gaafa hin jalqabu eenyumarraayyuu ilaalee miti. Garuu calliseetuma tiiktookiin allaala ture. Kanaaf aappii buufadheetuma calliseetuma jalqabe. Garuu boruuftaan immoo jijjiiramni akka dhufu nan beeka ture si galee gaafuma jalqabu. Maalitti amantaa turte jijjiiramni akka dhufu? Miidhagina moo dandeettii? Dandeettii. Miidhaginatti illee amanamuunis hin danda'ama yeroo tokko tokko. Miidhaginaanis milkaa'uun hin jira, dandeettii keetiinis milkaa'uun hin jira. Aan jalqabuma hin jedhee miidhagduudhaas hin jedheen. Lakki ani miidhaginatti naman dandeettii. Dandeettiitti amanta. Uummati kun maal jaallateettee yaadda? Anarraa uummati kun maal jaallateetta? Lachuun isaanii gimmaashni isaanii muraasni isaanii miidhagina ta'uu mala baay'een isaanii garuu dandeettii koo natti fakkaata. Yeroo dubbatamu dandeettii jedhama. Garuu yeroo itti immoo miidhagina nama immoo hin jiru. Dandeettii hin qabdu taanaan waanuma sanayyuu baastee dhiyeessuu hin dandeessu. Kun waan beekamaadha. Dandeettii keetiin hojjetteetta. Garuu immoo hojiin kee fi miidhaginni kee caalmaatti si baaseera. An akkasitti ragaa baaf. Haa ta'u. Egaa silas miidhagina qabattee ummatu hin dubbattu hin dhageessu duudaa taate maal gochuu dandeessa? Isheen ikkoo miidhagduudhaatti haasoo hin dandeessu. Ati ikkoo har'a kan dhiirri kan maaliif uumame esti? Hin dubbattu. Dhiirri maaliif akka uumame beektaa? Galateeffachuu qabdaan. Waan siif uumame jechuudha. Kanaafuu ati addaamiin ta'ii isheen qomoon ishee hewaanii ati addaami erga taate waan uumamteef beekuu qabdaan. Isheen of himuu hin dandeessu. Waan hojjette immoo dubbachuu dandeessi. Kanaaf kan inni miidhagina ishee dubbadheesin jechuu barbaade. Dubbanni irra jalqaba illee ijoollee amboo. Hawwiin fooloowersii meeqa geesse amma? 230 deemaa jira. 230 jechuudha. Namoota 230 si booddee yaaru. Hordoftoota jechuudha. Hordoftoota 200. Gara miiliyonaatti hin deemna samuun baay'een tolu kanaaf booda seeraan hojjenna. Waggaa 2 keessatti nama 200 jechuun guddaadha. Garuu ammaana waggaa 2 kana gidduu torachuun kee akkamitti amma namoota baay'eetti ulfaata. Deemanii baay'ee xaaranii muraasa bakka 10, 15, 20 nuu deemuu didee vaariyaalii ba'uu didee jedhu akkamitti agaana deemuu dandeessame? Namoonni tokko hojiidhuma gaarii hojii baay'ee babbareedaaf osoo hojjetu vaaraalii siin ba'u. Garuu namoonni tokko immoo hojiidhuma babbadaa fa'a. Namoonni keenya namni baay'een nama hojii babbadaa hojjetu fooloo gaafatu si galee nama akkasii jajjabeessuu barbaadu. Garuu ani hojii badaa ani indoo akka hojii kootiitti fooloorsiin 200 xiqqaata. Baay'ee. Akka miidhagina keettis baay'ee xiqqaata. Akkasiin jenneen akka hojii kootaan lafeen garuu Oromoon maal akka ta'e hin beeku. Oromoon miliyoona 60 ol osoo qabnu Oromoon nama 200 ta'a. Narra dhangala'an kan nagarre. Oromoon miliyoona 60 keessaa akkamittiin 200 qofa na hordofaa jechaadha. Waggaa 2 guutuu dadhabee akkamitti 200. Hawwii hamboo godhaa warra gootaati mucaa hamboodha. Kanaafuu hawwii hamboo foloo godhaa gamanumaan isiniin jenna dhaamsa keenya 230 natti xiqqaataa isiniin jechaa jirti. Gamanumaani erga galaana taatan narra dhangalaadha yaada ishee. Hawwiin tiiktookiin dhiibbaa tiiktookiin uumaa jiru beektaa. Namni baay'een illee hojii isaa ittiin gaggeeffataa jira. Namni ittiin of bishaaru illee jira. Akkuma biyya keenya Itoophiyaatti jechuudha. Tiiktookiidhaan waan baay'eetu hojjetamaa jira argaa jirtu ijoolleen keenyas. Tiiktookiin gama afaan Oromootiin jiru yeroo baay'ee ijoolleen keenya laayivii irra illee jiran. Yoo laayivii irra jiraatan immoo nama kennaa kennuuf hin qaban. Giiftarii hin qaban. Wanta argiidha jechuudha. Yoo immoo isaan keessaa cabsitee baate yoo waa hojjettee isaan keessaa cabsitee baate giiftarii ergachuu dandeessaa isaa biraa illee deemtee hojjechuu dandeessa. Garuu ijoolleen keenya yeroo baay'ee wanta irraa arginu
gama tiiktookiin laayivii yoo galte malee manatti faayidaa hin qabu yookiin immoo piroomooshinii yoo hojjette malee jechuudha. Garuu ijoolleen keenya yeroo baay'ee tiiktookii irratti laayivii irratti seenanii haga kanatti galii hin qaban. Ijoollee biraa wajjin illee gaafa yeroo baay'ee seenanii taphatan hin argitu. Fakkeenyaaf tiiktookeeriidha. Akka tiiktookeerii tokkotti laayivii seentee ijoollee baay'ee wajjin walitti dhuftee geemii taphachuuf fedhan qabda immoo maaliif yeroo baay'ee hin argamtan laayivii irratti. Gaaffii yeroo hundaa naquuquudha kun. Lakki tokkoffaan osuma ijoolleen amma fakkeenyaaf ijoolleen nu caalaa xiqqoo beekamtii qaban ni jiru miti. Isaan osoo fakkeenyaaf nu jajjabeessanii akka gama laayiviitti dhufnee geemii taphannu osoo nu godhanii nuti hin dinna jedhee yaadu. Namoonni dinnis hin jiru maaliif hunduu jijjiirama barbaada waan ta'eef. Garuu anama fooloorsii 200 ol baadhee homaa ittiin hojjedhees hin beeku homaa ittiin argadhee hin beeku. Geemiin laayiviin hangalaa garuu geemis osuma geemii taphannu otoo geemii irra bulluufaa guyyaa nuti otoomaa ababaa tokko yoo sun ittiin darbatiin guyyaa baanuufaa jira si galee. Kanaaf hordoftoota 200 qabadha. Garuu yeroo baay'ee itti fayyadamaa maallaqa galii irratti gadi bu'aadha. Lakki homtuu hin jiru amma yoona. Hawwiin piroomooshinii hojjettee hin beektu? Lakki hojjedhee hin beeku. Maallaqa karaa tiiktookiin piroomooshinii hojjette hin qabdu? Maallaqaan itti argadhe hin qabu. Agarratti? Sirmayyuu. Waggaa 2 erga jalqabdee jiru. Yeroo baay'ee addaan si kuchisiise tiiktookii irratti amma namoota baay'ee jiru tiiktookii irratti amma Raachii Tasfaayifaa yeroo baay'ee piroomooshinii hojjeta hin beektaa maskii mangeefaa baay'een isaanii hin jiru ijoolleen afaan garaagaraatiin tiiktookii hojjetanii afaan oromootiin illee hojjetu garuu baay'inaan madda galii taasifatanii jiru baay'ee milkaa'inni isaanii inni jalqaba akkaataa ka'umsa isaanii akka fedhanitti ka'anii milkaa'aniyyuu malee har'arratti madda galii guddaa taasifatanii jiru. Garuu immoo namoota lafaa dhufaa jiranii fi carraa kennanii wajjin haasa'uudhaa fi leefeedha waan qaban natti hin fakkaatu. Ta'ee gaafattanii isin beektanii walii barreessitanii hin beektan ta'e hin beeku. Ijoollee lafaa dhufaa jiran isin milkeessuudhaaf akkamidha? Fedhiin isaanii yaadi isaanii akkamidha? Moo waliin haasoftanii hin beektan? Jalqabuma irratti raachiin fa'aa maskiin fa'aa callisaniituma akkas madda galii kana argatanii callisaniituma sadarkaa kanarra ga'anii jedhee yaadu. Bu'aa bahii baay'ee keessa dabarsanii akkuma nuti amma rakkachaa jiru akkuma nuti amma bu'aa bahii baay'ee dabarsaa jirru wanta hedduu dabarsanii irra ga'an jedhee yaada. Kanaaf tokkoffaan nuti carraayyuu nuun kennan sii galee osuma amma nuti gaafannee naasofsiifnaaf jennee waan carraa nuun kennanis natti hin fakkaatu. Osoo wajjin haasofnee natti tola garuu waanuma akkas carraa nuu laatan natti hin fakkaatu. Osoo nuti madda galii sitti argannus itti argachuu baannus homaa galii tokkoyyuu irraa argachuu baannus garuu gara duubatti wanti na jechisiisu hin jiru gama kootiin akka kootti inumaan deemsi itti fufa. Wanti booddeetti na deebisu hin jirudha jechuudha. Na gama biraatiin jalqaba akkaataatti jalqabdee gama kwaalitii viidiyoo tiiktookii afaan oromoo irra jiru. Isa kanarratti ijoollee afaan amaariffaan hojjetu argiteetta. Ijoollee makeenya baay'ee isaan afaan amaariffaan hojjetu garuu booddee isaanii yoo dhiyeete ilaalle ijoollee makeenya namni biraa keessa hin jiru. Kwaalitii viidiyoo isaan ittiin hojjetan argiteetta. Piroomooshinii hojjetanii haa ta'uu danda'a. Kwaalitii sanatti kan isaan deemanii rakkoo bilbilaa ta'uu danda'a. Wantoota akkasii ta'uu danda'a. Innaa gaafa waan tokko hojjettu xiqqaasa ta'uu guddaa jijjiiraa deemuu qabda miti. Isa kanarratti hawwiin akka maal yaaddi? Jalqabaan viidiyoo gaafa jalqabu Infineeksiidhaan waraaba ture. Infineeksiidhaan waraaba ture garuu agasmara yaa'u namni homaa siin jechuu baatuyyuu siinuma si dabbara si galee viidiyoon kee gaafa qulqullina dhabu si dabbara garuu kaleessarra immoo har'a viidiyoo tashaashaalee viidiyoo jijjiirama qabu hojjedha jedhee yaada gara fuulduraatti immoo har'arrayyuu boruuf ta'an immoo viidiyoo jijjiirama qabu nan hojjedha yaada kan kwaalitii qabu. Kanaafuu abdiin jira jechuudha. Kanaafuu abdiin jira. Jijjiiruuf jechuudha. Shakiin. Dhaadataa fa'a hanga miliyonaatti chaarta. Tiiktookiin amma maal ta'e madda galii ta'eera. Bizinesii ta'eera. Indaastirii wayii ta'eera bakka. Fiilmiin amma fakkeenyaaf fiilmii gaafa hojjetanii giruuppiin ni jira miti. Giruuppiin fiilmii hojjechiisu. Chaayinaaliin tikeet dhaabbatee ijoollee hojii hojjechiisu hin jira. Gama tiiktookii afaan oromootiin gurmuun qabdu.
Ijoolleen keenya jalqabumaa ijoolleen keenya wal guddisuun barbaadu. Waliin galan isii galee namoonni tokko tokko parsantii 25% yoo ta'edha namni akka gurmuu qabaatan warri barbaadan. Garuu osoo waan barbaade yoo ta'e ijoolleen keenya walii galuu hin danda'an maaliif akka ta'e illee beeku malee. Isii galee har'a tokko amala biraa fidaa borummaa amala biraa fitaan amala biraa. Kanaaf sababa walii galummaa keenya dhiisuudhaaf malee osoo gurmuun jiraatee ariif. Yaada kootti naa dhufte bitta amma waa'ee raacheeffaa kan hin kaaseef kanaafi namoonni milkaa'an jiru isaan milkoomni irraa jedhu mitiire milkaa'aniiru garuu isin warra jala jiran immoo carraalee nuu kennuu dhiisuu hin danda'e guruppii wayiitu jiraate amma ijoollee beektuu qabda ijoollee maa abashoota gareedhaan tiktookii haa ta'u diraamaa fiilmii maal wantoota garaagaraa hojjetu yuutuub irratti tiktook irratti akkas instaagiraam irratti wantoota baay'eedhaaf hojjetu garuu gareedhaan hojjetu milkaa'uu danda'e. Ijoollee keenya keessa garuu kun waan jiru miti moo akkamidha waan jedhamu natti fakkaatu ana garuu ati maal jettame? Waliigalteedhuma dhabuu keenya faanatti fakkaata. Guddina waliin barbaadan baay'een keenya maaliif akka ta'e hin beeku garuu. Malee dadhabinni biraan jiru jechuudha. Dadhabbiin biraan tuni. Wayii raachee fi hamaskiif harka kaaste raacheen milkaa'eera miti. Inni garuu ammallee hojjechaa jira. Raacheen duris akkasumatti laayifii isaas akkumatti hojjeta. Viidiyoos akkuma duraatti hojjeta. Tiiktookii tuffatee hin dhiisne. Namooti garuu tiiktookii irraa fayyadamanii tiiktookii tuffatanii dhiisan jira. Inni garuu isaan ka'ee ammallee hojjechaa jira. Raacheen fa'aa giruuppii qabu baay'ee. Sii galeera miti. Giruuppii ajaa'ibaa qabu isaan. Baay'ee kan walii galan yeroo kan waliin dabarsan kan waliin hojjetan. Sii galee namni isa jajjabeessu ijoolleen jiraachuu danda'u raachee jechuudha. Inni tiiktookii hojjetu malee ati koo tiiktookii maduwaadhaaf giruuppii qabaachuu hin qabu. Isaanii maal sitti fakkaatee raachuun fa'aa gareenii qabu hundi isaanii wantoota akkasiin hojjetu viidiyoo isaan hojjetan kwaalitii qaba argitee itti yaadanii kan hojjetan. Amma ijoollee amma tiiktookii hojjetan itti yoo deebitee ijoollee shamaraa kan dhiibuu qabu ijoollee keenya ijoollee dhiiraa ture. Sii galeera miti ijoolleen dhiiraa ijoolleen shamaraa danda'anii of danda'anii hojjetan osoo hin taane fakkeenyaaf shamarri tokko piroomooshinii wayiillee baatee hojjechuu fi mudannoo ijoollee shamaraa mudataa oluun beektan iddoo tokko dhaqanii waa gaafachuu fi waan baay'eetu jira. Isa kanaaf giruuppii keessa namni sammuu qabu jiraachuu qaba dirqama. Namni nama haasofsiisee amansiisuu danda'u wanta hojjetan irratti illee waan akkasii hojjedhee namni ol qaqajeessaa deemtan jiraachuu danda'a. Gama tiiktookii ijoollee amma hojjetaa irratti gaafa deebi'u giruuppii akkasii waan jiru natti hin fakkaatu naanis. Gara fuulduraatti giruuppii akkasii dhaabuu qabduun karoora keessa immoo hin beeku gara. Karoora keenya dhabu. Osoo giruuppii qabaannee immoo baay'ee nutti tola yaada. Anis akkasitti yaada. Basi yeroo darbe poodkaastii irratti moo showuu irrattidha Tsaggaayee eenyuun mucaa malaataa sana. Tsaggaayee Margaa. Tsaggaayee Margaa. Malaataa itti dhaabsifateera rifeensa isaa. Dhaabsifachuun sirrii. Amma biqilee rakkoo. Tsagguun keessanii booleedhaaf fuulii nyaattee taa'irtee dhedheen gadda. Ennaan urgeessaatu ijoomoo jedhanii ati fuulii jedhee cororsaa nyaannee taarran. Itti fufi. Sanaaf hin jenne garuu jechi koo mucicha akka itti yaadattu fedheeni. Yeroo himatetti poodkaastii irrattidha. Maskii mangee himate. Ka'umsa kootiin maskii. Waan yaadamne turedha. Maskii mangee beekte bakka yeroo sanatti illee wal kakaasuun wal jajjabeessuun otoo akka maskii kana jiraate baay'ee gaariidha. Har'a irratti illee jechuudha. Kanaaf hin jedheen. Ijoolleen fuuldura jiranii ijoollee gara sadarkaa ittaanurra jiranii miliyoona keessa warri jiranii fi 100 keessa warri jirtan garaagara miti dhaageettiin keessan garaagara akkuma kana egaa konteentii keessan irratti hundaa garuu yeroo baay'ee garuu tiiktookeroonni wal barbaadu miti. Wal barbaadu garuu wanti waliin turuu irratti immoo xiqqoo rakkinni jira natti fakkaata. Daqiiqa nama wal argite sana keessattuu walii galteetu dhabama sii galee maaliif akka ta'e garuu hin beeku. Akkam jechuun. Ani isa kana walii galteen kan dhibamuuf tokko ija ishee haasofna. Walii galteen inaaffaadha tokkoffaa. Darbee immoo tiiktookii gaafa hojjetan ijoolleen keenya
ijoolleen dhiiraa baalageedha. Ijoolleen Oromoo tiiktookii hojjetan ijoolleen amma dhufaara. Jira miti. Lafa dhuftooti tokko jechuu dandeessa garuu. Hunda isaaniittuu ammumaa nama wajjin ooltee saayitii nama wajjin teessetti nama bartee kaata baasee. Siigaleera miti. Nama tokko bakkeetti kanatti ilaaltuu fi guyyaa tokko osoo wajjin ooltee amala nama namni tokko nama bira deemee akka ilaaltu miti abaluu sagateedha siin jedhee si biraa qaba. Akka mudannoo akkasii mudateera. Ijoolleen dhiiraa keenya akkas gaafan taa'ee yaadu jechuudha. Ijoollee tiiktookii dhugaa somna waan ta'eef rakkoo hin qabu. Ijoolleen dhiiraa keenya tiiktookii irra jiranii lafatti muudiin isaanii kabiraadha. Innaa isa kana sirreessaan jedha ijoolleen dhiiraa keenya. Tiiktookii koo irraa sirbuuf irraa wanti naa ta'uuf qofa miti. Namni itti fayyadamaa jira waan ta'eef yeroodha namni koo hojii kabiraa hojjetaa jira. Yeroo hawwiin tiiktookii ishee daqiiqaatii tiiktookii waraabdu aadiyaa qopheeffattee waraabdu sanatti namni kan biraa akka jijjiiramuu fi waan biraa yaalaa jira. Osoo waan biraa yaalteetii addunyaa kana keessaa baate utuu hiriyoota har'as jijjiiruu hin dandeenye wajjin oolaa jirta yoo ta'e nama biraa wajjin oolaa jirta yoo ta'e jireenya biraatti fufsiisuu qabdaati. Garuu immoo nama siin taane wajjin oolta taanaan waan hojjedhettee yaadda taanaan namni sun sin milkeessu taanaan amma dhiisu. Isa kanaaf balleessaa kan qabu yeroo baay'ee mataan dhiira miti. Ta'uu danda'a dhiira qofa miti shamarran birallee miti. Shamarran birallee jira wanta akkasii. Inaaffaam namnoo ta'e shamarran birallee jira. Andoon bal'inaan sirriitti dhiiratu waliin galu malee dhiiraaf dubartii waliif galu yeroo baay'ee. Dubarriif dubarri garuu waliin galan. Tokkoffaa walitti naaffaa lammaffaan immoo bakka ani beeku garuu anaan mudannoon akkan yeroo baay'ee na mudateera. Fakkeenyaaf osuma wajjin nyaattu osuma wajjin dhugdu yeroo muraasa sa'aatii muraasa booda sitti jijjiiramu. Sababa maleedha. Galee meebii osoo tokko dhala namaati yookaan beektee yookaan osoo hin beekin dogoggoruu dandeessa garuu ijoolleen baay'ee nama fakkiif balleessaa kiifaa oduus waan na mudateef na mudateera wanta akkasii. Balleessaa kiifaa oduus waan gootii tokko illee osoo hin beekin lafa kaanii sitti jijjiiramu. Namoonni tokko immoo osuma qaama fakkeenyaaf hawwiyaan boodhaan miti tiiktookii irratti namoonni fuuluma tiiktookii irratti qofa waan beekaniif waa'ee kee waan beekneef isaanitti fakkaata si galee warra akkasii dhiisaan sinin jedha warra yaada gadi bu'aa akkasii qabdan sinitti hafu dhiisaa sinin jedha kuni dhaamsa godhaasuma. Hawwiin tiiktookii irra jirtuuf lafa jirtu garaagaraa jechuudha. Laayifii machirratti si madaaluu barbaadu. Tiiktookeroonnis immoo uummatuma foolowersooti kee. Lakki namoota muraasa foolowersota tokko hunda jechuu hin danda'ani namoonni muraasni os caalisanii maqaadhuma kee qofa beekaniif waan si beekne isaanitti fakkaata. Walii beekuuf beekuun garaagarummaa qaba waan akkasiina dhiisaan sinin jedha waan akkasii yaada gadi bu'aa namaaf hin kennan. Annaa hawwiin amboon biraa hambise dhiifama. Hawwiin amboo gara fuulduraatti tiiktookiidha abdiin qabdi. Abdiin hin qabu. Namni koo hojii kamirratti gaafa bobbaatee hojjetu abdii qabda. Waan barbaade yoo ta'u numan taara garuu abdii hin qabu. Tiiktookii irraa abdii hin qabu. Tiiktookeriidhaan na beektamtii gahu. Kaanoo tiiktookeridhaa? Tiiktookeridhaa? Ani miti. Lamaan keenya iyyuu tiiktookerii miti daawwattoota. Isin daawwanna yeroo baay'ee. Baay'eellee daawwataa miti garuu hin dhiifama. Isin daawwan waan haaraa isin eegna yeroo baay'ee. Nan fayyadama sirriitti nan fayyadama. Nan ilaala wantoota achirraa wantoota tokko. Baay'ee nutis tiiktookeroota warra jedhaman biran keenya jedhee yaadan. Dhugaa dubbachuuf geesseetti. Keera. Fakkeenyaaf amma obsumaan maal sitti fakkaate ani saayitii kanarraa nama wayii ituu na baluu wajjin tiiktookii hojjedheen hin hawwa. Sii galee amma hawwiini taate bakka waan barbaaddu jechuun dandeessa. Nama si jaallatu yookaan namni kun si hordofu. Si wajjin immoo namni ituu hawwii wajjin viidiyoo hojjedhee jedhu nama kumaatama jira. Ati garuu ofirratti hin beektu. Yaaddee beektaa? Sii galeera miti. Akka yaadeen beeku. Nama baay'ee jira garuu. Namoonni baay'een keessaan fa'aa suura faana kan namna yeroo naan jiraan ani qoosaa faanatti fakkaata. Malee ani eenyudha suura na faana ka'u jedhee ta'e yaada garuu. Atamma nama dinqifattu hin qabdu tiiktookii irraa. Eenyuun baay'ee jaallattaa eenyuun dinqifatta tiiktookii irraa. Fakkeenya hin ta'a namni kun waan bareedaa hojjeta namni jettu. Ijoollee keenya. Abbaa barbaadde.
Fakkeenyaan ta'a kanan jedhu Yuuttiinaas baay'een jaalladha baay'een kabaja hojiin ishees baay'ee natti tola. Siif immoo siif namni akkasii hin jira. Sii galeera miti ati Yuuttiinaas jedhaa jirta namni biraa immoo siif kan akkasii ni jira garuu hin beektooti. Akkuma ishee dinqisiifataa jirtu sobooddaan hawwiyaan buudu. Ati sadarkaa sana geesseetti amma ofirratti hin beektu sababa piroomooshinii amma kanaan hojjenne midhaan jettu ta'uu danda'a. Garuu bakka sana geesseetti wanti si daangessus hin jiru kana caalmaa immoo gahuu dandeessa. Isa kanaafi akkuma nama biraa jaallattu namni biraallee si jaallata. Nama biraa wajjin isaan akkasutu godhanii maal qofa osoo hin taane ati bakka kana geeratti amanuu qabda jalqaba. Geesseetti ammoo jaallatamummaa qabda. Arragaan sii ba'a kana. Atillee nama biraa ol fiduu qabda. Kanarran ol siqaa achiin gahaa kanarra caalmaa nama biraa ijoolleen jiru. Ijoolleen baay'ee tattaafatan jiru amma garuu fooloorsii kan hin qabne ijoolleen jiru. Ijoollee akkasiitti gad deebiteetu haasofsiistee ol baasaa deemtee siif bormaqaa ta'uu danda'a yookiin bu'aa tokko wantinaa ta'uu danda'a siif fiduu danda'a. Isa kanaaf abaluu wajjin osoo hojjedhee caalmaa jechuurraa namooti ishee wajjin osoo hojjedhee tuusii argatanii siif carraa guddaadhaan jedha akka keeyyattan. Akkasitti yaada. Darbeesii asumaanii hordoftoota maana qabaattee ati gara fuulduraatti fa'aa jechuun maal yaadammate maal ittiin godha jettee yaadda hordoftoota kee kana garamitti. Gana dhagaa ammaaf galatooma warri na daawwattan ulfaadha galatooma warri na fudhattan garuu boruuf ta'an immoo kan kana caalurra gaafa geenyu sirriitaan sin galateeffadha kamaalan jira. Ayyee amma yeroo baay'ee gama tiiktookii kanatti reaakshinii garaagaraatu jira ajandaa torbanii kana waan ta'ee torbee dhufu wantoota uumamu irratti hundaa'anii footoo durii baasanii wantoota garaagaraa jira ilaalcha irratti illee kan namatti hin tolle jechuudha garuu hordoftoota baay'ee qabu namoonni kun waliin rukutaa oolu baay'een isaanii akka gama tiiktookeraa tokkotti maal jettammatti namoota akkasiitiin. Fakkeenyaaf ani maal jechuun barbaada seeti waanuma bakka awwaaran kaasina waanuma ta'e faana hin garrisiina osoo waalummaa tokko fa'aa jama waanuma sammuun kana miidiyaa irra olii gadi deemu fa'aa fudhanne uummanni callisee waanuma tokko waan ta'e wayii yoo viidiyoo irratti argite yoo tiktook irratti ilaalte uummanni hundi isaan hojjechuu barbaada si gade waan isa maalidha jedhanii garuu duuba deebi'anii yaadan maal irratti hundaa'e qabatamummaa isaan beekan eessaa bahee akkamitti dhufee waanta jedhan osoo yaadiin callisanii uummata garrisa baqa irratti hojjetu waan akkasii kana dhiisaa jechuun barbaada. Uummata taa'ee danda'a. Jechi koo kana bara yeroo baay'ee waan uumame irratti miti ree tiktook irratti hin baay'ata amma seennutti sin beeku mana hawwiyaan boo tiktook irratti si beekaa garuu waan natti hojjette sana laalee manii yookiin sin arrabsaa yookiin sin jaja eenyummaa keessa dhuguma sana hin beeku baay'een akkasiidha tiktook irratti gaafa jedhamu kanaaf jedheen sin jedhe. Isa kanaafi hin eegnaa waan bareedaa akka hojjettanii tiktookii afaanii oromooti gaafa beelliin jira godinaaleetti gargaarsi hin jira dhukkubni hamaa gaafa nama qabu yeroo baay'ee kan afaan oromoo kun baay'ee miti ijoolleen nama gargaaruu irratti xiyyeeffatan laayivii galanii birrii sassaabuu irratti maal gaafa namni dhukkubsatu inni maqaa garaagaraa qaban wantoota akkasii kunillee akka babal'atu wantoota akkasii kanallee akka hojjettan namni nama gargaaruuf maal ta'uu hin qabu jedhan. Nama ta'uu qofti gahaadha. Akkasii gama hojjettuuni nama gargaaruu danda'uu qabda. Yaada keetti ilaalcha keetti akkasii miti. Fakkeenyaaf wanta biroo humna kootiin. Akkasiidha. Tiiktookiin walumaa gala mata duree tiiktookii keessaa baanee hawwiitti deebina. Tiiktookii irratti yaada yoo qabaatte dubbachuu dandeessa. Tiiktookii irratti gabaabumatti akkuma cuunfaatti goolabaatti daawwattootuma viidiyoo kana ilaalanii fi tiiktookeroota hundumaa fi namoota sadarkaa olii irra jiranii namoota sadarkaa giddu galaa irra jiranii sadarkaa ka'umsaa irra jiranii fi utuu ka'umsa ta'anii gaariidha jedhee yaada. Maaliif namni kam yoo wal utubeedha nama isa booddee jiru qabdee ol kaastee
namni isa booddee jiru sun immoo gaafa ol ka'e isa taanu yoo ol kaasaa deeme jijjiiramee numa mul'ata jedhee yaada. Fakkeenyaaf amma ta'e hordoftoota amma kana qabaattee garuu hanga ammaa faayidaa irraan arganne jechaadha. Maaliif yookiin yaada warra si fuuldura jiraniif hin kaasne ta'a namoota milkaa'anii fi isaan duukaa yoo hojjette carraa milkaa'uu qabaachuu dandeessa. Carraa hojiin gama isaaniitiin si banamuu danda'a. Ati gaafa kaateetti immoo nama si booda jiru akkasitti milkeessuu dandeessa waan jedhamuuf jedheetan yaada kanan qaba jechuudha. Gama tiiktookiitiin asuma irratti. Gama tiiktookiitiin kan itti aansuudhaan immoo yeroo baay'ee dhaamsina ni qabu. Yeroo baay'ee koomentii negatiiva warri barreessitan sinitti hafu garuu milkaa'ina keetiif isaantu jajjabinatiif taasii galee namni yeroo baay'ee si qeequun isaa hunduu bareeda. Qeeqameeti yeroo baay'ee qeeqamuun bareeda. Qeeqamuun koo dogoggora kee irraa hubatta waan ta'eef garuu yeroo baay'ee namoota yaada negatiifa namaa kennitan ani garuu waan barbaadan osoo naan jettaniyyuu normaalidha. Sababni isaa ani ta'uu kootti malee jedhamuu kootti agas mara nama nuti galee namni waan barbaade yoo naan jedhe ani jedhamuu kootti ta'uu kootti namana. Naa gamanumaan tiiktookii keessaa nabbeen ture garuu itti na deebistanii gaaffii tokko hin qaba. Tiiktookii ijoollee afaan oromoo hojjetan keessaa nama wajjin viidiyoo hojjechuu barbaaddu yookiin namni jaallattu jira dhiirri. Dhiirri? Dhiirri? Fakkeenyaaf namni bakka osoo viidiyoo faana hojjedhee yookiin immoo sitti tolu. Waan bakka jira miti namni tiiktookii irratti gaafa argan namatti tolu. Namni kun jettee yaadda. Nama akkasii ijoollee dhiiraa keessa. Yaaddeen beektu? Akki yaadeen beeku. Yaadeen beeku waan. Hin salphatte jettee goroota Oromoo. Ijoollee dhiiraa faana osoo viidiyoo faana hojjedhe jedhee yaadeen beeku. Jechuun viidiyoo hojjechuu qofa osoo hin taane. Namni itti jaallatu. Bakka akka maal jaallatu namni sitti tolu. Akka obbolumaatti. Waan kunis haa ta'u namni ati jajju akkasini. Namni natti tolu namni na bashannansiisu bakka raachee tasfa'ee na bashannansiisa fakkeenyaaf osoo nyaara guuree osoo hin jiru osoo na dabbaree jiru yoon viidiyoo isaa ilaale nan kolfa. Kanaaf malee agas mara. Malee waan biraan jechuudha. Thank you. Dubara keessaa na gaafadha. Raacheen sitti tola jechuudha. Raachee tasfa'ee gadaalee yaada. Baay'ee boonuu danda'a. Amaluma namoota ol ba'aniiti ta'us dhiisuu danda'an beekamu. Garuu yoo viidiyoo kana arge maybe mucaan kun bor keessaanis itti dubbachuu dandeessi. Immoo hojiifis rool moodelaattis nama ishee dura ba'ee ta'e deebisuu danda'a deebisuu dhiisuu danda'a maybe hin beekamu yaadi kun isaafi. Akkasitti. Annaa gamanumaanii hawwiin haalli guddina hawwii akkamidha? Haalli guddina kootii maatii keessatti akkamitti guddeette? Maatii keetiif mucaa akkamii turte? Maatii kootiif dubarri ana qofadha. Ijoollee dhiiraa 3 qabu. Dubarri ana qofadha. Akkuma nama kamii dhaladhee baradhe. Kunuunfamteetta jechuudha. Mucaa tokko qofaa. Agas maras yoo ta'u baate garuu kunuunsi siif taasifameera. Intala tokkittii taanaan ija dhabaatiin ilaalu miti yeroo baay'ee. Akkasidha. Maybe natti mul'achuu dhiisee ta'uu danda'a malee garuu kunuunfameera ta'uu mala. Mana barnootaa eessatti baratte? Mana barumsaa Liiban Maccaa magaalaa Amboo. Liiban Maccaa. Liiban Maccaa. Akkuma maqaa isaati beekte. Bareeda. Beeksisa. Mana barumsaa sana keessatti amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee school life waan jedhamu jira. Mana barnootaa keessatti amala garaa garaatu jira. Barnoota ishee irratti hawwiin nama akkamii turte?
rakkistuu moo? Ijoolleen afaana barattan gaan beektu. Barnoota kootti cimtuun ture hagas maras ta'u garuu barattu cimtuun ture. Garuu nan jeeqa kutaa keessatti. Yeroo hunda barsiisaan kutaa seenan bakka anumatu dabama. Anumatu bahee jilbeeffata ture. Hanga kutaa 5tti nan jeeqa ture. Awwaara kaasuun natti tola ture. Badii keetiif moo badii mana hundumaatiifis? Lakkii anumatu jeeqisa ijoollee kutaa keessatti. Barnoota irratti barattuu cimtuun ture. Barnoota immoo baay'een jaaladha. Yeroo sana akkamii mana barnootaa keessatti gaafa live schooliin gaafa ga'u waan baay'eetu jira. Ganaa jecha keerraa nu badhee bara yaada kee. Akkam ture? Mana barumsaa keessatti baay'ee namatti tola garuu otoo kutaa 5 baradhuun waraqaan jaalalaa dhufee ture akkamitti seete hiriyaan keenyadha maqaa isaa waamuu barbaadu. Era waame? Tiktuu garadha. Na tuffattiidha. Na tuffattiidha. Tole kutaa 5 yeroo barattu xalayaansi barreeffame. Barreesseetu hiriyaa isaatti kennee hiriyaan isaa immoo natti kenna ture achumaan anan immoo manatti faazarii waan sodaadhuuf kukkutee gatiitaan achumaan yeroo nan boqonnaa barreessee dabtara koo keessa naa kaa'e. Achumaan dabtara koo keessa naa keenyaan fuudhee deemeen daarikteeratti agarsiisee an beeku ture si gadee sa'aatii sanatti jaalallandee ammadoo ta'e sa'aatii sanatti hin beeku ture innaa mucaan sun nan reebsisee daarikteera jechuudha. Innaa ergasii immoo erguma sana jechuudha irra deebi'ee reebamee somaatti hin fakkaan irra deebi'ee barreessee hiriyaa isaatti kennee mana keenya dirasii dhufee natti kenne hiriyaan isaa. Guddaa ture mucaan sun. Inni natti fidu sun isa barreessiraayyuu inni natti fidu sun inni natti kenne sun isarra caala. Innaa isatu fidee mana keenyatti fidee natti kenne ture. Achumaan irraa fuudheen bakka gaafa rafus nan dubbisaa irraa ka'ee ka'een irriba kooti ka'een dubbisaa. Bakka dhokseen kaa'amu maaliif obboleessi koo mana keessatti maatii mana yoo argan jedhee dhoksee tan kaa'a irratti ba'een dhoksaa maqaan sammuu irratti barreera. Abba eenyurraa akka barrees irratti barreera. Dhokseen kaa'a garuu osuma jedhu. Amma kana nu dhamaastee nutti mi'eessitee amma afaan irratti nu dhiista taana. Yaa school life miti reen dhume gaachuu. Yaa school life xalayaa sana dhuma irratti akkam gooti? Xalayaa sana gaafan gara Finfinnee kana dhufullee baadheen dhufe achiin booda eessatti akkana jalaa badeen beeku. Garuu mucaa sanaaf osoo waraqaa akkatti barreessee fiduyyuu guyyaa tokkotti isa taasiseen beeku innis na taasiseen beeku. Namaan malee qaamaan akkas wal bara geenye walitti sinaasofnu baay'ee wal sodaanna. Hangaarra hin deebisneef. Har'a walitti hin dhiyaattu? Lakki noormaali naasofne yeroo nan bodeemu namna nagaa wal gaafanna. Yaadannoo sana walitti kaastanii haasoftan. Lakki garuu hiriyaa safaan ijoollummaadha wantiif garuu hiriyaa safaan yeroo dhiyoo kana haasofne ture. Isa xalayaa sanatti fidi sana afaan akkas ukkaawii yeroo sana xalayaa abalurraa akkasitti deemnaa naan jedha. Yeroo sana akkam waan yaadde qabdamoo hirribaa kaatee ittisuun kun sababa malee hin ta'u. Maaliif akka ta'e beeku garuu rabbi dhuguma callisee garuu halkan hirribaa ka'ee nan laala ture nan yaadadha guyyaa 2 moo 3 hirribaa ka'ee nama nan laayita jechuun yeroo sana ijoollummaadha waan sammuu koo keessa dhufee beeku. Si barreessuun isaa sitti toleera. Parsantii 50. Akkami maal jedha ture xalayichi? Yaadatta? Xiqqooma isheerraa maal jedha ture? Yaadadhu. Haa ga'u nagaan koo lagni jira naannoo keessan yeroos? Gogeetti kan jedhamu jira. Gogeetti. Laga gogeettii ce'ee jedheera. Waan akkasii jira. Yeroo sana waan akkasii hin ammatu ta'e. Ammatu ta'ee yoon fedha jaalalallee isaaf qabaachuu baadhee garuu deebii nan laadhaaf jedhee yaada ture.
akkasitti rarraasii namni ture xalayaasa. Ammatu sii barreesse namumti sun deebise. Namni sun Maybe deebii laachuu hin dandeessu. deebiin allaadhaaf malee. Deebichi iccitii jagaruu jechuudha. Qashti barreessi talaaqee. Utuu ana ta'e naman kanaan dura xalaa barreesseef takkeettaa isaa irra ta'e. Barreesseen namatti ergaa osoo hin taane gaazexaadhaan makiinaatti hin fe'e erga kaartoonii. Wanta nuurii guutuu dubbistuun si. Yeroo sana ni barreessaa ture egaa haa ta'u mee akkam xalaa sana barreessaan ture nama barreessiteef hin qabdu. Nama barreessiif hin qabu. Hin sobin. Dhugaa hin qabu. Barreessinee. Hin jiraataa garuu nama hin barreessine illee waan jiru natti hin fakkaatu. Inni amma yeroo darbee xalaa barreessee reebamee moo dhufanii manatti mana himatanii jiru? Waan baay'eedha seenaan kun yoo dubbadeen fixu. Callisee garuu school life miti daa'imummaas miti garuu namni sitti tolu wayii jira. Namni irriba faana si dhorka bara daa'imummaan immoo bana. Garuu agas baasee xalayaa jaalalaan barreessiniif faazariin keenya baay'ee ardiidha waan akka. Qabamnaan. Ol jedhee akkasitti ol mataa ol qabadhee deemnaan naa dhumate gaafa mana galu. Si hordofu. Si hordofu turanii jechuudha. Baay'ee na hordofa ture faazariin. Warra ani lukaan mana barumsaa liiban maccaan beektu gaa namoonni baay'een liiban maccaadha amma manaatti warra bajaajiidhaan deeman hin qixxee ani lukaan galuu hin qaba dirqama. Dafii mana galuu baannaan naa dhumate baqa. Eessa oltee maaltu jira? Eessaa dhuftaa sa'aatii kana sa'aatii akkam baati sa'aatii akkam galti. Maatii gaarii keessatti guddatte jechuudha akkas ta'an. Sirriitti Maatiin ooltee baatee galuu keessi gaafatu maatii gaariidha. Abbaa gaariidha. Yeroo sanatti akkasitti si'a cuucuu isaatiifuu galateeffachuu qaba. Galatoomii abbaa koo. Innaa gamanumaan hawwiin guyyaa itti baay'ee rakkatte hin qabda. Ayyiin baay'ee akka baay'ee turetti. Guyyaa itti baay'ee rakkattee maal ture? Sirriidha namni baay'ee rakkata mudannoo isa mudatudha miti ree. Guyyaatti mee baay'ee kana rakkadheera jireenya koo keessa. Guyyaa baay'ee ulfaataadha. Guyyaa baay'ee rakkachuu mala garuu guyyaan baay'ee anaaf dukkana ta'e. Guyyaan haadha koo dhabe maazariin keenya lubbuun hin jirtu. Guyyaan harmee koo dhabe anaaf guyyaa baay'ee dukkana. Ergasii baay'ee rakkachuu hin danda'a garuu inni immoo anaaf adda. Amma fiira bulnoot faatan sirriidha. Dubbachuu barbaannee jiru sattaan ta'e. Hawwiin guyyaan baay'ee ulfaataa dabarsee guyyaan itti haadha koo dhabee dhatteerti. Sirriidha. Guyyaa baay'ee ulfaataadha. Guyyaa hundarra guyyaan sun baay'ee ulfaata. Nama hundatti jechuudha. Namni himachuu dhiisuu danda'a. Maal ta'uu danda'a. Ergasii booddee garuu waan yaada namaa keessaa hin baanedha. Waan namatti deddeebi'udha. Gaafa rakkatullee yaadachuu dandeessa. Yoo waan tokko si mudateetu akkas ta'e jechuu dandeessa. Guyyaan sun akkuma jetti guyyaa baay'ee ulfaataadha. Garuu dhala namaa kamiif waan hin amne waan ta'eef. Nama kamiif waan hafu miti. Maal ta'uudha? Jabaachuu. Irra darbuudha. Amalee godhachuu. Gara fuulduraatti tarkaanfachuu. Waan hunda keenyaaf namneef waan ta'eef jechuudha. Innaa gamanumaanii wanti biraa mata dureen kaasnee haasofnu hawwiin. Ambootti dhalattee guddatte. Magaalaa Finfinneedha kan jiraattu. Magaalaa Finfinnee keessatti ijoolleen afaan Oromooti tiiktookii hojjetanii bakki isaan jiraatan yeroo baay'ee buraayyuudhaadha. Wanti kun filannoo ijoollee tiiktookii afaan Oromoo hojjetanidha moo? Lakki maaliif seeti? Gara magaalaatti yoo ijoolleen akkasii kan tokkoffaa akkuma dura kaasne karaa tiiktookii kana immoo wanti isaan argatan hin jiru ta'uu danda'a waan ta'eef baay'een isaanii
gamasitti immoo gatiin mana kiraas itti cimuu danda'a si galee gara magaalaatti waa siqan. Kanaaf ta'uu mala koyyeeffachee fi buraayyuu jiraatu jedhan. Eessa jiraatu? Ani eessa jiraatu? Kun gamu. Akkuma. Ani lamuun jiraadha. Lamu. Safara gaarii jirta. Kaza waan biraa mata duree kana taansine mata duree haasa'amuu qabu irra darbinee utaallee darbine haasa'amuu qaba ture. Fedha kee miti miira sana keessummeessuu abati hin barbaanne irra darbinee irra gabanumaani. Garuu jiruuf jireenya namaa keessatti wanti barbaachisaan mata duree irra darbamuu qabne yeroo jettetti wanti yaada keessa si galee jiran natti fakkaata. Waa'ee jireenya laayifii buraayyuu fi magaalaa Finfinnee jiraatan kana wanti dubbattu jira. Fakkeenyaaf ijoolleen buraayyuu jiraatan afaan Oromoo buraayyuu jiru bara amma jedhaman irra jechuun buraayyuun akka Oromiyaa taate hundumtuun beeka shaggarsiti waan taateef yoo dandeessan amma dandeessanitti kutaa asiqaatuma akkuma raachiin jedhe akkuma kanaan dura jedhan asiqaatuma osoo bakka yoom isaan nyaatanii qorsi nyaachuu baattanis waan barbaachisaa ta'u garuu Finfinnee Finfinnee walakkaatti afaan Oromoo dubbadha afaan Oromootiin hojjedhaan dhaamsa godha. Dubbatan yeroo baay'ee. Ijoolleen baay'een ndamuu ammamaan dubbatama durudha malee ammamaa ndamuu hin dubbatama sirriitti garuu asiqaasiniin jechuun dhaamsa godhe. Maybe iventoota tokko irratti akkuma amma Hacaaluu Awwaardii garaagaraa irratti social media live irratti afaan Oromoon dubbatu garuu mana keessaa wanta isaan dubbatan Amaariffaa bakkuma Awwaardii sanatti illee wanti isaan ittiin communicate godhan akkasidha. Maal jettame maaltu sitti dhagahama kanarratti? Amma Awwaardii tokko irratti magaalaa Finfinnee fa'aa yeroo taaksii fa'aa keessa deemanii baay'inaan kan isaan dubbatanii Amaariffaanidha. Garuu live irratti afaan Oromoo dubbatu. Qabsaa'otadha aktii isaan agarsiisan akkasi miti? Nama baay'ee beektu. Oromummaan waan itti qaaneffatamu qabu waan ta'eef. Dhummaan qaaneffatamu duris har'as. Garuu maaliif ani beeku sababa isaanii beekuu dhiisuu hin danda'a kan? Ani garuu akka kootti. Iddoo oolmaa keefaa ta'uu danda'a si galamti ijoollee wajjin ooltufaa ta'uu danda'a kanaaf malee maaliif firiyaan beekaa ani Oromoffaan dubbadha. Iddoo deemtutti Oromoffaa dubbachuu qabda. Sirriidha hiriyoota wajjin ooltu wajjinis gamanumaan mata duree kanarraa hawwiin jiruuf jireenya ishee keessatti waan baay'ee dabarsuu dandeessi namoota wajjin dabarsuu dandeessa. Hiriyaa akkamii qabda? Hiriyaa dhiiraa moo dubaraa? Ka barbaadde. Erga jettee hiriyaa dhiiraa. Hiriyaa dhiiraan qabda. Hiriyummaan fakkeenyaaf hiriyummaan obbolummaa caalu jira. Hiriyoota akkasiin an qabe dhiira jechuudha. Dubara jiraachuu danda'u garuu moo dhiirotatti irraa walitti hidhattu jechuudha. Maaliif garuu? Akkuma dura kaasneen turre amala keenya amala dubaraa. Walii galuudhaaf jira. Hinaaffaan jira maaltu jira yeroo baay'ee maal sitti fakkaate hiriyyaan hinaaftuu hin jirti. Hiriyyaan gaarii si yaabdu jirti. Hiriyyaan waan kan kee akka kan isheetiitti ilaaltee si gargaartu hin jirti. Hiriyyaan immoo guddina kee hin jaallanne hin jirti. Lafumati oolteetti suuraa kaatuyyuu kan hin barbaanne jirti iddoo gaarii akka tolte naamin waan akkasii kan hin barbaanne jirti. Nama ishee yaaddee dhabdee hojii hojjechuuf haa ta'u maal haa ta'u yooti nama ishee wajjin argamte jira miti bakka wanta isheerra caalte naamin akkasitti kan fudhattu jirti. Bakka itti suuraa kaateeni akkamitti kan jiru jira hiriyyaan akkasii jirti dhiirris shamarris jechuudha. Innaa hiriyyaa gosa garaagaraatu jira. Hiriyyaa akkamitti quunnamee beekasi? Amma of beeku abbaa ishee akkana jedhee waamu garuu hiriyaan ofii kootiif waan hunda jechuun rabbi guyyaan ani ofii kootii osoo beelaa bulu garuu quufeera jedhee guyyaan isheedhaaf ilaale namaaf akkas godheera jedheen odeeffamu garuu kun waan abbichi of beekaa lafa ga'ee natti jijjiirame abbichi si galee hiriyaan akkasiifan qaban. Jechuun waan irratti wal dhabdantu jira moo? Ani beeku. Ammoo wal dhabdee keenya hin beeku garuu
sitti namni callisanii lafaa ka'anii fa'aa yoo sa'aatii sitti jijjiirama wayii callisanii sa'aatiidhuma isaanii. Garuu osoo waan barbaade yoo ta'e wanta keessa dabarsite sa'aatii sana immoo yaadachuu qabda. Dheengadda kallisa yaadachuu qabda. Ammoo hiriyaan koo akkasidha ture natti jijjiiramteetti amma. Saakaa. Jaallata amma fakkeenyaaf namni namatti jijjiiramuu danda'a. Balleessaallee sitti balleessuu dandeessi hiriyaan kee, hiriyaan dhiiraa fi hiriyaan shamaraa. Namni akkasii sitti balleessisira dabee hamma tuudhuu fi hawwi sitti balleesseera. Dhiifama naaf godhi. Akka keenya duraatti deebinee garaa akkamii qabdaa? 50 akka duraatti garaa kun guutumaan guutuutti banuu fi dhiisuu hin danda'a sii galee maaliif dhalli namaa tokkichuma kaa tokko si'a tokko miidhameera waan ta'eef amma muluu bamuluu diigamu onneen koo fudhachuu dhiisuu danda'a. Garuu 50 rakkoo hin qabu. Dhiifama isheen fudhattaa jechuudha. Kanaafuu atoo namaaf akkam hawwii qixa hiriyyummaa irratti isaanumti ragaan ba'anii. Ati akkamitti of ilaalta? Ati ofii keetiif kan hin dubbanne namni siif dubbachuu hin danda'u baasee. Ani hiriyaa badduudha jedhee yaadu. Ani hiriyaa kootiif hiriyaa badduudha hiriyaa hamtuudha jedhee yaadu. Sababni isaa osoo waan barbaadu ta'e ani geetaan rabbisuma dhugaa dubbachuudhaaf namni na biratti waan barbaadu namni na biratti rakkachuudhaan ofii kootii waan na barbaade rakkachuu na wayya. Kanaafuu hiriyaa koo of caala fakkeenyaaf hiriyaan koo anan gaafa uffata na caale uffattee baatu natti tola baay'ee na gammachiisa. Uffata narra bareedu na gaafa uffattee baatu gaafa irraa bareedii mataa ishee hojjechiifattee uffata itti gaafa baatu natti tola nan gammacha malee naafu. Inaaftuun mataan haa dhaabbattu. Inaaftaan hin barbaachisu. Gantuunis mataan haa dhaabbattu. Hin barbaachisu. Injira akkasiis hin uumama dhala barbaachisu. namaati waan gootu hin qabdu. Hiriyaan immoo yeroo baay'ee uumama xixiqqoo irratti waliin hafa wantootuma uffannaan jira, nyaati jira, jireenyi kee jira, wantoota hin barbaachisne irratti waliin hafu jira. Akkuma jettee sadarkaa bakka bareedaa wayii deemtee yoo suuraa miidhagaa kaate kan si naafullee hin jira. Baay'ee namatti toledhe waan sana suuraa keessan illee si jaallachuu caalma siif jaallataayyuu immoo kan sitti naafu jira. Naa baay'eedha kun bakka dhala namaati tuffachuudha. Naa weene qixaa hiriyummaa irratti ammas hawwiin hiriyyaan an qabaachuu barbaadu hiriyyaa akkasii otoo taate wanti jettu hiriyyaa akkasii osoo taate nama akkasii osoo taate wanti jettu. Hiriyaan ani barbaadu gara fuulduraatti osoo rabbi naaf kenne jedhee yaadu. Hiriyaadhuma isa dhugaa bakka isa gaafa harkaa qabdu sitti kaatee gaafa harkaa dhabde sirraa kaatu sirraa baqatu osoo hin ta'in gaddas gammachuus rakkoos waan hundayyuu isa si faana hirmaatu isa si waliin qooddatu si kufee si cabee naa kisiin hookaa isaarra waliif jedhamti isaarra wajjin utaalla wajjin viidiyoo hojjenna wajjin akkana taanaa isa jedhan osoo hin ta'in hiriyaadhuma isa garaarraa isa gadda kee hunda si faana hirmaatu isa gammachuu kee hunda si faana hirmaatu osoo naaf kenne kan akkasiin barbaada. Rabbi siif haa kennu. Amiin. Sakka xalaa barreessaa ture sanaaf halkanaan hanga manaatti fidaa ture waan ta'eef. Hiriyyaan gaariinis hamaanis nama hin mudata. Garummoo siif muuxannoodha. Namni gaariin akkuma jireenya keessa galee ba'u atis yeroo wajjin dabarsitetti irraa barachuu dandeessa. Namni biraa jijjiirame gara jireenya keetii dhufuu danda'a. Maalirraa akka of qusachuu qabdu, maalimmoo akka wajjin dabarsuu qabdu waan baay'ee irraa barachuu dandeessan. Namni tokko dhufee yoo deemu si miidhuu duwwaa miti si barsiisee deeman. Ammati hiriyyaan kee kan si gantu waan irraa baratteetta. Gara fuulduraatti maal akka gochuu qabdu, maalirraa akka of eeguu qabdu waan baay'ee baratteetta jechuudha. Jireenya kee gara fuulduraa'u siif gaggeessiti osoo hin taane waan irraa baratteetta. Waan fuuldura keetii ta'u akkas ta'uu danda'a. Kanaan dura akkas ta'e darbeera. Amma of eeggachuun qaba. Of qabu waan jedhamu jira miti. Waan akkasiitti deemuu dandeessan. Isa kanaaf hiriyyaan gaariidha. Hiriyyaan gaariinis hiriyyaan gadheenis waan gaarii masi barsiisanii deemu lamaan isaanii iyyuu. Barnoota irraa baratta kun waama jiru. Hiriyaa kamirraayyuu hamaa teessitti dhufuu danda'a, gaarii teessitti dhufuu danda'a. Yeroo baay'ee immoo baraarraa waama beeknuudha, waama beekamaadha. Namni kam
faayidaadhaaf sitti adeema. Miti hiriyaan dhugaa maybe akka nama muraasa jedhee yaadan. Ana akka kootti yeroo yaadu hiriyaan dhugaa nama muraasa ta'a. Garuu namni baay'een yookiin faayidaadhaaf yookiin si miidhuudhaaf sitti deema. Kun waanuma baratame ta'eera miti. Garuu siif immoo maal ta'a? Barnoota ta'a jechuudha. Ati nama hubataa yoo taate sirrii miti. እና hiriyaa gaarii rabbi siif haa kennu hunduma keenyaaf haa kennu. Leelaa kennu. Gamanumaan hawwiin gara fuulduraatti jireenya akkamii hawwiti? Waan namni tokko waan hawwu qabu wanti ta'utu akkas ta'uun barbaada kana qabaachuun barbaada wanti jettu. Garuu atu wajjin deemee bakka ammaatti wanti hiriyaa wayii ishee quuqammas jira natti fakkaata. Garuu jennaan garuu naan jette beektaa? Xumurteetta? Garuu hin jira hiriyaa irratti muuxannoo mudannoo waan qabdu. Hiriyaa jaalalaas ta'uu danda'a. Hiriyaa fireendilee obbolummaa ta'uu danda'a. Irraa darbamu jechuudha kanarra. Tole gaaffii natti baastan jedha artati. Qeetti deebi'a. Isa kanaafi gaaffii yeroo hundamna kanatti gaafatamu jira. Gaaffii baay'ee jira hunda isaatiif qophaa'e. Dhiira akkamii ta'uu qaba jettee yaaddaati? Dhiirri ati argitu dhiira akkamiitu argame sitti tola? Dhiirri immoo dhiiruma akkamii ta'uu qaba? Bal'inaan haasa'uu qabda kaa. Maaliif namni illee irraa barachuu danda'a. Dhiirri illee hawwi shamaraa baruu danda'a. Isa kanaaf dhiirri tokko dhiira akkamii ta'uu qaba? Dhiirri tokko sorrii kaawwate qofaaf dhiira miti fakkeenyaaf. Dhiirummaan isaa inni waaqayyoo sirriidha dhiira ta'uu danda'a. Garuu kana qofaas osoo hin ta'in ilma dhiiraa akkuma ilma dhiiraa ta'uu qaba. Oolmaa isaallee adda baafachuu qaba ilmi dhiiraa si galee. Iddoo oolu adda baafachuu qaba. Nama wajjin oolu adda baafachuu qaba. Nama akkamii faanaan ooluu qaba jedhee yaaduu qaba. Jedhee ta'e yaada. Dhiirri dhiira akkanaa ta'uu qabaa jetteetti. Dhugaa jettee dhiirri bakka oolmaa isaa beekuu qabaa. Nama wajjin oolu beekuu qabaa. Inni kan biraa immoo dhiira akkamii jaallatta? Dhiira akkamii jaalattaa? Qofxanni kostarri jiramne dhiira amantaa isaa baay'ee kabaju. Maatii isaa kan baay'ee jaalatu kabaju. Sadaffaarratti dhiiruma isuma si kabaju. Dhiiruma isa si kabaju. Kan akkasii nan jaaladha. Dhiira akkasii filannoo keedhaan jaallattaa jechuudha. Innaa dhiira akkasii hin jiratte yaaddaa yeroo kanatti baay'inaan. Persantii 10 hin dhabamu. Maybe kan siquun naman keessaa siquun namuu danda'u hanga ammaatti namni hiriyaa jaalalaafis ta'uu danda'a. Normaal obbolummaa ta'uu danda'a. Garuu erga sitti dhiyaataniis immoo waan baay'ee irraa baruu dandeessaa dhiirota baay'ee irraa. Mee isaan irraa wanti baratte mee namoota akkasii? Ijoolleen tokko fakkeenyaaf ijoollee dhumaa honni irraa seeraan akkuma obbolummaatti gaafa itti dhiyaatu ijoolleen keenya yaada biraa sii qabu isaan. Sammuu isaanii keessa kan jiru isaan yaada biraadha. Ati obbolummaadha. Ijoolleen akkasii yeroo baay'ee waan baay'ee si barsiisu. Tiiktookii irratti kaasee hin ture sila. Ijoolleen keenya tiiktookii hojjetan ijoolleen dhiiraa akkasii. Ijoollee shamaraa fakkeenyaaf si dubbisa tiiktookiidhaan dhufe. Akkamii hawwii fayyaa keedhaa minaamin viidiyoo wajjin hojjennaa siin jedha. Guyyaama sana waan biraa si gaafata. Guyyuma sana sirriidha waaqa. Wanta akkasii nama mudatee beeku. Guyyuma sana waan biraa si gaafatan. Waan akkasiitu jira ijoollee keenyarra. Kanaafuu amala akkasii dhiisa. Dhiisaa. Maal jettame? Dhiisaa lakkii dhiisaa. Walumaa galatti dhiirri akkas ta'uu qaba jetteetta. Dhiira akkanaan jaalladha jetteetta. Hundisaa yoo akka yaada geessiifata hin jedha karaa kootiin. Inni kan biraa immoo wayii dhiiraa duwwaa sobnee innisnu ati shamaraa wayii shamaraa dhiirarran beektaa
har'a filannoo dhiiraa tolchitee galta. Innaa shamarri dhiira akkamii ta'uu qaba irra shamarri dubartiin tokko dubartii akkamii ta'uu qabdi. Hawaasa ishee keessatti naannoo ishee keessatti bakka oollutti illee. Dubartiin sulmayyuu beektuudha Oromoon. Dubartiin beektuudha. Garuu dubartii keessa dubartiin isheenis kan waaqa ishee sirriitti jaalattuuf kabaju, kan yeroo hundaa waaqa ishee kabaju, kan maatii ishee kan kabaju. Dubartiin akkuma dubaraa kan ta'uu qabdu kabaja ishee kan eeggattu. Kabajni yeroo tokko maallaqaan hin bitamu waan ta'eef dubartii sirriitti kabaja ishee eeggattu ta'uu qabdi. Hunda caarrayyuu kabaja. Dhiiraaf fakkeenyaaf dhiirri tokkoof dubartiin tokko wal jaallatu. Hariiroo jaalalaa keessatti shamarri tokko dhiira tokkoof shamara akkamii ta'uu qabdi, amala akkamitti agarsiisuu qabdi jettee yaaddaati. Akka yaada keetiitti wanti waliigaltee isaanii cimsu umurii isaanii fuulduratti deemsisu shamara tokkorraa waan akkamiitu ta'uu qaba. Tokkoffaa isuma jalqabuma irratti dhiirumtiyyuu amanamaa ta'uu qaba. Gaafa isaan hariiroo jaalalaa jalqaban lachuun isaanii waliif amanamuu qabu. Amanamummaan hin jiru waliin amantaanaan waliigalteen hin jiru isaan lamaan jidduu yoomiyyuu. Kanaaf amma dandeessanitti wal amanaa isiniin jedha. Wal amanuu qabnaa jechuudha kanaaf. Wal amanaa. Obsumaan haa ta'u. Wal amanaa jechaatti bareessiniif siif dhaamaarti. Wal amana. Isiniin hin beeku malee. Abshar. Naasa kanaaf akkasii hawwiin dirqamaa ga'a. Haasawuun waan ta'eef namni baay'een gaa'ila hin qabnu hundi keenya jechuudha. Garuu hawaasa kana keessatti dhalannee guddanne hawaasa kana keessa jiraachaa jirras waan naannoo keetti argiterraa waan ollaa keetti argiterraa dhiirarraa wanti baay'ee fokkisu erga fuudhee mana dhaabbatee booddee dhiirarraa wanti baay'ee jibbisiisu itti yaaddu maaloo wanta dhiirri gochuu hin qabne gaa'ila keessatti. Dhiirri tokko erga gaa'ila uummateen booda bahee alatti isuma aniifate beeknu jechuudha. Isuma hundi keenya beeknu osoo deddeemuu baatee baay'ee gaariidha. Deddeema kaa hin beeknawa. Isuma kana dhagaa waliif amanamummaa jechuun isuma kana isuma dura kaasne jechuudha. Bakkee bahuu hin qabu. Dhiirri tokko erga gaa'ila dhaabbatee dubartii biraa irraan ilaaluu hin qabu. Irraan ilaaluu hin qabu. Ishumaaf amanamtuuf jaalatamtu ishumaan kunuunsuu qabadee yaada. Sababni ishee irra dhabee ishee tokko irraa wanta inni argatu hin jiru. Waan adda wanta inni argatu hin jiru waan ta'eef amma danda'etti ishumarraa. Kanammoo kan gochuu danda'u dubartiidha. Isheen seeraan yoo manatti kunuunste waan ishee irraa eegamu hunda guutteef sababni inni haalatti bahee kan biraa barbaaduu deemuuf hin jiru si galee. Kanaafuu waliif amanamaa. Yeroo baay'ee garuu maal sitti fakkaate obsumaanis beekta. Akkamii ollaa kee jiraachuu danda'u yookiin fira qabda, ollaa qabda, namoota beektu qabda, hiriyaa qabda. Yeroo baay'ee ijoolleen dhiiraa akkuma tamma ittiidhaan bahuu baay'isu dhiirri baay'een. Shamarri maalitti hir'isteeti jetta? Hir'ina tokko malee dhiirri bakkee hin bahu baay'isee. Dhiira tokkoof immoo amala ta'uu danda'a, dhiira biraatiif maal. Sababa tokko malee immoo namni bakkee hin bahu. Akka ilaalcha keetiitti shamarri yoo akkana gootee, sababa yoo shamarra akkana gootee kan akkas ta'u jirattee yaaddaati. Akkuma duras hin jedhe shamarran duruma waan isheerraa eegamu hunda isaaf guutti taanaan maaliif ala ba'an? Sababni ala ba'uuf hin jiru. Amma dandeessutti manatti kunuunfadhu jaarsa kee akkasii alaan deddeemne. Waan sirraa eegamu hunda guutiif hin sin jedha. Garuu dhiira qofatti murree mul'isuu hin dandeenya yeroo baay'ee baalaansii goonee ilaallu shamarran deemuu hin danda'ani. Jiranii kan deeman baay'ee. Osoota daarii qabanii. Osoota daarii qabanii fiiguu illee dhiiraa miti. Jiraachuu danda'u garuu hagas mara miti akka dhiiraatti kan gannanii miti si galee. Naasa kanaaf numne gaaffii hin numne gaaffii biraa gaaffii hin jiru maal sitti fakkaate. Kana keessaa osoo hin bahin sooshaal miidiyaa irratti durii kaanee argaa irraa ammas argaa irra. Dhiirri tokko erga fuudhee haadha manaa isaa manatti galfatee
maaliif kan inni rukutu yookiin kan inni miidhaarraan geessisu? Tokkoffaa sababa jaalatuuf ta'uu danda'a. Namoonni tokko tokko amma fakkeenyaaf waan baay'ee jaalatuuf reebamee jedhu miti namni baay'een. Garuu akkasis immoo ta'uu dhiisuu danda'a. Tokkoffaan sababa isheen balleessituuf hin taalaatu. Balleessituuf ta'e hin taalaatu. Itti amantaa garuu sababa Jaalatuu jedhee jaalatuuf amma abbaan inaaffaatu jira ta'uu danda'a. Lamaan isaanii jidduu sii galee gaafa inaaffaan jiru inni ilma dhiiraati waan ta'eef gaafa haaruu rukutuu danda'a jedhee ta'e yaada. Inaaffaa malee jibbeemti dhiirri kan dubartii hacuucus kan reebus kan maal godhus jechuudha. Kanumti immoo erga fuudhee booddee jibbu jira dhugaa dubbachuuf jechuudha. Isuma sirrii eeyyeen namni fuudhee erga fuudhee booddee haadha manaasaa jibbuun jira. Namooti walii kan ikkoo wal jibbanii akka walii kan yookiin amala isheen uffee yookiin ishee man uffee sii galeera miti jalqaba osoo waliin bariin sababa wal fuudhaniif jechuudha. Isheen bakkeetti beekuuf isheen manatti beeku garaagara yeroo baay'ee jechuudha. Isa kanaaf dubartiin tokko gaa'ela keessatti ammasii abbaa manaa ishee akkamitti qabachuu qabdi gaafa inni ala olee dhufu akka hawwiin abbaan manaa kee yoo bakkee olee dhufe addunyaa sana keessatti akka yaada keetiitti heerumteettaa akka yaadaatti abbaan manaan kee ala olee haa dhufu abbaan manaan kee ala olee haa dhufu akkamitti isa simatta? Fuula ifaadhaan maybe alaa haarii iddoo hojiitti ta'uu danda'a hiriyoota isaa faana ta'uu danda'a haarii gaafa dhufu ati eenyu caalayyuu warra hundayyuu ni dhiisee dhufa alatti waan ta'eef asidha kan mana jiru sii galee kanaaf fuula ifaadhaan gaafa keessummeessitu waan hundayyuu ni dagatadhee yaada fuula ifaadhaan qabadhu niitii keessaatis. Kanaafuu warri dhiiraas dhageessaniittu niitii kee haala gaariidhaan qabadhu gaafa inni bakkeedhaa galu ati immoo fuula ifaadhaan simadhu. Gamanumaan yaada qabda? Yaada ishee waan ta'e yaada keerratti waasii gaafachuun barbaada. Maybe jaalala keessatti wal rukutuun jira jaalala reebee jedhama baratameera jedhe ammatu wal fuutanii jirtu jennu erga wal fuutanii wajjin mana tokko keessa utuu jiraatanii namni kun yookiin abbaan manaa kee kun ala aaree dhufee ta'uu danda'a yookiin immoo erguma wal fuutanii jireenya keessa jirtanis waan ta'e irratti walitti bu'uu dandeessu. Yeroo hundaa utuu sireebee sirukute waan si jaallatuuf sireebee namoo akkam kun haala walitti dhufeenya keenya ta'uu danda'a. Jalqabumayyuu ani fakkeenyaaf nan caqacaqatana ani baay'ee waan dhiira dubartiin tokko gaafa manatti dhiira caqacaqtu waan jaallattu fedhee yaada osoo si jaallachuu baatte otoo fedha kee qabaachuu baatte sin caqacaqtu dhimma sarraan qabdu kaase dhiiste sirriidha gaafa si caqacaqtu garuu bakka siif yaadde jechuudha siif dhibbatti ati manaan kee baay'ee si yaadde siif dhibbatti gaafa already si dhiisteetti taanaan isheen sin caqacaqtu akka kaleessa kadheen gadda taanaan si dhiisteetti bakka waa'ee kee yaaduu dhiisteetti jechuudha. Anas yeroon ishee rukutu kabadu yeroo sidhaanu waan si jaallatuuf ta'uu danda'a. Hunduu akka qaba kaa? Akka qaba gaafa fakkeenyaaf dhiirri tokko gaafa haadha manaa isaa rukutu yookiin waan wayii godhu jibbee miti aaree ta'uu danda'a maal godhee ta'uu danda'a. Isheen waan sana waan biraatti hiikkatti osoo hin taane maaliif akkas godhee itti yaaduu qabda jalqaba gatteessi yookiin immoo humnaan osoo hin taane amalaan gaafachuu qabda waan sanaa jechuudha. Akkasuma ta'e nagaadhaan jiraachuu danda'a. Baastiin nama lama sadaffaan moo dhageessisuu hin qabdu jechuudha. Kan manatti namni sadaffaan si jidduu seenee taanaan sirumayyuu hin diigama jireenyi kee. Kanaaf akkasii jechuudha. Sagantaa keenya isin xumurra gaaffisitti baate natti fakkaata. Dhumarratti kan waan baay'ee nu hafa gaaffii baay'ee nu hafa garuu gaaffii sana keessa muraasatti deemna. Wanti hafu namni maatii malee hin jiraatu. Maatii keessaa immoo nama jaallatu qaba. Nama fakkeenyaaf ofsumaa maatii keessaa nama baay'ee jaallattu qabda. Isheenis akkasuma. Isa kanaaf hawwiin maatii kee keessaa nama baay'ee jaallattu nama ilaalcha addaa qabduuf ni qabda. Walumaa galatti maatiin hin jibbamu. Maatii hunduu ni jaallatama garuu addatti anaaf haadha koo baay'een jaalladha. Naa ol amma jecha kooti ol. Naa armee kootiif falala.
Walaloo Maal si qopheessitee jedhu? jirta? Armee koo haadha seenaa guddaa gaarummaa kee himuuf keessi koo na muddaa dhiigni kee na keessa jira kanaafan si faarsaa nama na taasisuuf kanfalteetta haarsaa oolmaa keenyaa dhuba'aa guddaa baadhee nan baasa gumaa kee yoo lubbuun jiraadhee jijjiirama qaamaaf waame qanaa deegdee waardiyaa kutaatee waa hunda koo heegdee xuraawaa koo dhiqeessitu na guddisee addunyaatti baaseessitu na mul'isee oolmaan kee guddaadha isa kam miitan isa kam callisaa kanatti naaf taate sammuu koo dhiphisaa harmee koo harmee haadha firaa jireenya fuulduraaf situ anaaf jira jedhee osoon dhaadadhu oolmaa kee siin baasaa aara galfinsiif ta'a jedhee osoon kaadhu garuu intaanikaa kan koof kan kee carraan kunoo kana taatee bara kan koo guutuu si yaadaa jiraachuun hiree kan koo taatee baay'ee warri haadha qabdan isin baay'ee carra qabeessa asumaan dhaamsa godha isin baay'ee carra qabeessa amma jirtanitti gammachuu keessan kamuu isaatii haadha keessan amma dandeessan gammachiisan saniin jedha kun dhaamsa godhe. Galatoomii ergaa guddaadha ergaa caaluudha dhugaadha akkuma isheen jette. Walaloo ajaa'ibaati waaqa baay'ee jaalladheera. Galatoomii. Garuu haadhaan ibsu haadha ibsuun ulfaata. Siinis ittiin dhagahamin kun waan uumamaati. Nullee bor waan nu eeggatu mitiire. Kanaaf waan tokko waan uumamate immoo maal gochuu dandeessa? Naa galatoomii yaada kan biraa qabda kanarratti. Wanti inni dubbachuu nan barbaada keessa koo jira mata duree hafuu hin qabu jettu jiraate wanta dubbachuu barbaaddu daqiiqaa 5 qabda. Moo wanta dubbadhu hin jiru uumaa koof galannaa gawaadha ga'uukootiif jalqaba irratti taansuudhaan maatii koo baay'een jaalladha abbaa koo jiraadhu galatoomii isinis na kabajanii waan asti naaf hirtaniif yeroo keessa naa kennitanii waan naaf hirtaniif galatooma. Atis yeroo kee kabajee lafa amma kanaaf Finfinneedhaa baatee Adaamaa dhufuu keetii hedduu galatoomii ulfaadhu siin jenna.